jijjiiramuu namni hunduu ni barbaada garuu nama hundumaaf mijataa miti yookaan immoo namni hunduu jijjiiramuu hin danda'u sababa maalii jijjiiramuu dhabaa ani jijjiiramuu nan barbaada jijjiiramuunis naaf naa ta'a jedhi namoonni baay'ee of amansiisa garuu jijjiirama sanatti jiraachuu dadhaba namoonni baay'ee galii isaanii fooyyessuuf jijjiirama baay'ee ni barbaadu namoonni baay'ee barnoota isaanii irratti jijjiirama guddaa fiduu ni barbaadu walitti dhufeenya nama duukaa qaban jijjiirama guddaa fiduu ni barbaadu maatii isaanii yookaan immoo namoota duukaa jiraatan duukaa jijjiirama guddaa fidanii milkaa'uu ni barbaadu kun garuu isaaniif saatitti mijachuu dhabuutu jira yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota Oroon Inspire wartaatan akkamnaaf jirtu tolegaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira hanga barnoota kodhumaatti turtii gaarii tole mee namoonni baay'ee maaliif jijjiiramuu dadhabu yookaan immoo keessi isaanii osoo fedhuu maaliif milkaa'ina irra yookaan immoo jijjiirama dhugaa sana argachuu dadhabu sababa maaliidhaan mooti jijjiirama irraa kan duubatti taanu kan nu taasisu jechuudha jijjiiramni waan namni dhuunfaan tokko namaaf laatu yookaan immoo wanta namni barbaade siif hiixatee laachuu danda'u miti akkanuma immoo kan namni barbaade bocee siif laatu miti jijjiiramni ifaajji guddaa barbaada dafqa guddaa barbaada fedhii guddaa barbaada jijjiiramni jechuudha namoonni baay'ee jijjiiramuu ni barbaadu garuu immoo jijjiirama sanatti jiraachuu dadhabu maalirraa kan kee tokkoffaa sababa sodaarraa kan kee sababa maal jedhuurraa kan kee sababa namoota natti qabamuu danda'u jedhanii sababa yaadaniif kan kee namoonni baay'ee jijjiirama isaanii ni sodaatu jechuudha jijjiiramni wanta namni abbaan argisiif laachuu danda'u miti jijjiiramni kan ofii kee afaajjee dhamootee waan barbaadde taatee fiduu dandeessudha jijjiiramoonni baay'ee karaa diidaarraan namatti ulfaachuu danda'u keessaaf alaan rakkoowwan adda addaarraa kan kee jijjiiramuu dandeenya kana osoo hin taane jijjiiramni dhugaan jijjiirama keessa ofiirraa jijjiirama yaaduuti jijjiiramni inni jalqaba irratti barbaachisu keessa ofiirraa of qopheessuudha jijjiirama bakkeerraa osoo hin taane jijjiirama keessaadha kan barbaachisu jechuudha namni tokko milkaa'ina irra ga'uuf nama duukaa jiraachuuf wanta kamiifiyyuu kan isa barbaachisu jijjiirama keessaadha malee jijjiirama bakkeerraa osoo hin taane jechuudha fakkeenya tokkoon sii fudhadhe nama raafaa jiru tokkoon nam tokko daa'imee dammaqsi yookaan kaase jijjiirama hin jedhu jijjiirama sanaaf kallattii ta'uu danda'a namni sun erga dammaqee booda maal gochuu qaba erga keewee maalirra deemuu qaba haala kamiin maal gochuu qaba eessa deemuu qaba maal gochuu qaba haala kamiin deemuu qaba kan jedhu namticha sanadha jijjiiramaaf karaa ta'uu danda'a namni sun dammaqsuun garuu namni sun jijjiirama ta'uuf hin danda'u namoonni baay'ee kallattii milkaa'ina nutti agarsiisuu danda'u kallattii gammachuu nutti agarsiisuu danda'u kallattii wanta yaanni sana kan galma geessisu nutti agarsiisuu danda'u isaan garuu guutummaa guutuutti nu duukaa jiraatanii galma sanaan nu ga'u jechuu miti isaan kallattii nutti agarsiisuu danda'u garuu kallattii isaanii sanaan qabannee jijjiirama guddaa fiduu dandeenya kanaafuu maal gochuu dandeenya nuti ifaajjiin keenya dadhabbiin keenya ulfinni keenya wanta nuun goonu keessarraa ta'uu qabaa jechuudha dhamaatiin keenya dadhabbiin keenya keessarraa kan taanetti yeroo fedha emotional taanee kaka'umsaan ani jijjiiramuun barbaadan akkas ta'uun barbaadan galma ga'uusuma barbaada jennee waan baay'ee asonee kan galma geessisiin hafnuuf kan waan baay'ee karoorsine galma geessisiin hafnuuf tokkoffaa maal jijjiirama keessarraa honneerraa madde osoo hin taane jijjiirama yeroodha jechuudha yeroo baay'ee kan nutti miidhamu tole gaamee seenaa tokko ol faana ilaallee adeemnu tole gaa mucaa dargaggeessa tokkotu ture mucaan dargaggeessi kun immoo yeroo hundumaa biqiltuu isaa kana bishaan obaasee guddifate erga bishaan obaasee guddifate gaaddi tokkoffaa isaaf gaaddisadha lammiffaa immoo soorata addaa isaa laata mukni kuni jechuudha biqiltuun kun tole gaa mee kookii yookaan immoo firee isaa kana nyaatee ittiin jiraata yeroo tokkorra jalaa gogee dargaggeessa kana jala yeroo kookiin isaa kun yookaan immoo gaaddisni isaa kun jalaa gogu baay'ee dhiphatee eessan naqa jedhanii akkamiin godha haala kamiin jiraachuu danda'a na jalaa gogeenaan eenyu duukaan jiraachuu danda'a jedhee baay'ee dhiphate baay'ee boo'e baay'ee yaadde garuu wanta inni gochuu danda'u bishaan argachuu dhabeetii kanaafuu gaaddisni tokko kana bishaan itti naquun qaba jedhee bishaan obaasuu jalqabee jechuudha bishaan kana namoota birriitiin itti bilchisiisee dhaqee akka isaan bishaan lagaa waraabanii baala isaa kana irratti akka isaan naqan taasisuu jalqabe garuu bishaan itti naquun isaa kun baala isaa kana hambisuu fi hin dandeenye gaaddisa isaa kana hambisuu fi hin dandeenye irraa harca'aa adeeme yeroo muraasaaf duwwaa irratti lalise yeroo kana dadhabbii baay'ee booda maal akka godhaa jiru bitaa isatti galee garatti citu gaafa wallaalutti deemee nama ogeessa gaafate maal gochuun qabaa kunoo gaaddisni koo otoon ilaalu otoon irraa sooradhu na jalaa gogee baduufidha kanaafuu maal gochuun qaba jedhee beekaa sana gaafanni gaafatu yookaan immoo ogeessa sana gaafanni gaafatutti tole gaa
ati bishaan irratti naqaa turte kana eessa isaa irratti naqaa turte jedhe matama baala isaa irratti ol baaseen bishaan naqaa ture gaafa inni jedhutti wayi dogoggortee jirta. Kan inni irratti naqaa turte baala isaa irrattidha. Keessa isaa irratti osoo naqaa turte yookaan osoo hidda isaa irratti naqaa turte ta'eeti baalli kee goguu hin danda'u ture. Kanaaf immoo ati baala isaa irratti osoo hin taane hidda isaa irratti naquu qabda jedhee deebiseef. Namtichi kun erga akkas ta'eeti jedhee baay'ee hubate baay'ee irraa barate. Nuti illee yeroo baay'ee dogoggoroowwan keenya yookaan immoo misteekota hojjenne yookaan wantoota dogoggorre kamirratti furmaata kan ta'u osoo hin taane kan aara galfii ta'u osoo hin taane kan nu yaannu haala kamiin dafnee wanta sana hambifachuudha furmaanni wanti jiru. Garuu wanta sana hambisuuf wanta nun gochuu qabnudha barbaachisaa yookaan murteessaan. Wanta nun goonu sun maal? Wanta nu barbaachisan dogoggorreerraa hojii keenya irraa maatii duukaa walitti dhufeenya nama duukaa dalagaa keenya irratti wanta kamirratti dogoggora nu hojjenne sana otoo hin taane wanta nun ittiin dogoggora keenya sana sirreessinudha barbaachisaan. Nuti dogoggora keenya sirreessuuf waa'ee dogoggora keenyaa odeessina osoo hin taane furmaata isaa odeessuu qabna. Maal dharee furmaanni isaa baala isaa osoo hin taane hidda isaadha jijjiirama isaadha barbaachisaan wanti keessaa maddu. Kanaafuu waan baay'ee akkasirraa barataniitu abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deemnutti turtii gaarii.